Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa National Press Media oduu addaa qabadheen dhufe hangafoota oduu wajjin an NOM. Lammii Taayyee jedhama itti gaafatamaa miidiyaa FIB TVT. qarshii miliyoona 60 namoota irraa guuree artistoota nama 15 boochisee hojjettoota 15 ol ta'aniif osoo mindaa hin kaffaliniif dirree irratti gatee qabsaa fakkaachuun gara biyya Keeniyaa Naayiroobii akka galee oduu miliqxee nu geessee jirti jechuun qalbeessaa toleeraa illuu koo fuula miidiyaa isaarratti ifoomseera. Rafuu fi callisuun tokko miti. Abbaa Amanaa Eebbisaa Addunyaa weellisaa Ittiqaa Tafarii irraa kan fudhatame akkas jedhe fuula miidiyaa isaa irratti. Dhimmaanaaf obbo Lammii Taayyee ilaalchisee waan na mudate sababni hangaarraa calliseef tokkoffaa akka ilma Oromoo tokkootti aadaa qabna akka aadaa keenyaatti waan manguddummaan bira darbinu hin seene. Lammaffaa waa'ee konkolaataa dhabuu koo osoo hin taane waa'ee warra miila dhabaa jiru waa'ee uummata lubbuu dhabaa jiruu fi kan maatii dhabaa jiru jala ajandaa fudhadhee sagalee xiqqoo isaan qaban tana jalaa inaatu jechuudhaan deebiseefi. Namoonni dhimma koof akka malee aartanii miira keessa ibsachaa turtaniif jaalalaa fi kabaja Oromummaa fi nageenya koof waan dhimmamtaniif hedduun isin kabaja ulfaadhaa jedhe. Ani jabana roorroo irraa hanga saaqisaan kaatti konkolaataa miti kophee gaarii osoo hin qabaatin akka bineensa adamsamaa lubbuu koo irratti murteessee hiriyoottan koo jajjaboo hedduu faanaa baqachuu irraa du'an filadhee waan keessa koof keessa uummataa jiru baasee dubbachaan ture. Kophee malees waggoota baay'een deemeera waan ta'eef tarii yoon qananii wallaale malee rakkinaan waliif aaraa miti jedhe. Hawwii bilisummaa malee aartiin Oromoo keessaa akka aartistii keenya abaluu jireenya gaarii jiraadha wanti jedhu hin jiru. Dhugaa sabaaf jiraatte isumaaf aarsaa taata. Anis tasa karaarraa itti goree osoo hin taane beekeen itti seene. Waa'ee koo akka haasamu hawwee hin beeku. Jaalattoota koon faarfamuullee akka faannootti ilaala. Jaalattoota koo ishoo anaaf jedhuu fi diina qabi afaan kee hiree eebbisaa si eeggata jedhee anatti dhaadatu irraa kan hafe abaluu naaf faarsi yookaan abaluu naaf arrabsi jedhamee ajajni qaama kamuu irraa natti kenname sirbee hin beeku. Erga dubbiin konkolaataa koo shira ta'uun baree jajjaa guutuu namoota dhimma kana karaa adda addaa dhagaanii maxxansuuf na gaafatan dhoorkaa kan maxxansan kadhadhee aksiisaa ture. Maaf nu dhoorkita jettanii kan anaaf jecha anatti mufattan baay'ee turtan. Obbo Lammiin biyya keessatti namoota ani kabajuu fi jaalladhu hedduu jaarsummaaf yoo gaafatan na harkatti tuffatee daangaa irraan biyyaa ba'e. Erga Keeniyaa galees namoota inni boordii FIB Keeniyaa jedheen maxxanse gaafachiise deebii laachuus hin barbaanne. Ammas inuma dhokfadhe. Haadhaa fi abbaa koolleen sobaan konkolaataa koo garaajii jira jedheeni ture. Isin dhoorkaa kanan tureef isaaf haguuguuf yookaan ofii balleessaa ta'e osoo hin taane dhimma dhuunfaa koo tuffadheen waaqaaf yeroof dhiise. Ani waaqaaf dhiisee deebi'ee harka hamaatti akka hin kufne waanan beekuuf. Har'a karaan ani hin eegneen shirri wal fakkaatu namoota biraa irraa raawwatame isa saaxile. Dhibeen miidiyaa FIB keessa ture ifa ba'uu keessaa shiran irratti hojjetame ani dhoksadhee ture faana bulgaafate. Waa hundi yeroo isaa eeggatee ta'a. Abbaa dhugaa yerootu ifa baasa kan daba hojjetes yerootu saaxila. Waa qabaachuu qabnus boru walumaan qabna. Akka Oromoon nu jaallatu pilaanii dhaaba biyyaa malee pileeniyyuu hin dhabnu. Kan dhugaa dhabe maraaf waaqni haa birmatu. Erga jalqabame jedheen kaase malee dhimma kana irratti kana booda omaa hin dubbadhu waan ta'eef gara dhimma Oromoof haa deebinu abbaan boruu waaqa ta'uu beeka. Na of kolchaa jedhe Ittiqaa Tafarii. Tole kabajamtoota hordoftoota maatii miidiyaa saba cunqurfamaa National Press Media oduu yeroo kanaaf qabnu kana fakkaataa hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaan tura.